jibbuun qaban ture. Yeroon jalqaba si argee kaaseen waan gaarii yaadaan ture. Yeroo sanayyuu yookaan si qabaachuu yookaan immoo du'uun qabadee yaadan ture. Yeroonis darbee atis turtii keessa akkana jaallattu natti himte. Anis guyyaa sanaa kaasee gammaduun eegale. Garuu deemee guyyaan tokko hin dhufe. Guyyaa abaaramaa. Guyyaa atitti akkanan jaallanne natti himte. Guyyaa atitti na biraa deemuu filatteetu dhufe. Guyyaatti mee maaliin godheen, mee maaliin balleessi jechuun sinnaaf deebisuu hin dandeenye dhufe. Dhugaa dubbachuuf si gammachiisuuf wanta baay'een godhe. Hamma hin danda'u hundas yaaleera. Garuu sitti homaayyuu hin fakkaanne. Wanta baay'ee na sodaachisu beektaa? Hundi isaa yoo na sodaachisa. Dhiisee deemuun na sodaachisa. Siina lafa baafachuun na sodaachisa. Dhiisee nama biraa tokkotu na sodaachisa. Kan akkas jaalladhu godhe siidha. Kan dursee na jaallatee jaalala natti agarsiise siidha. Garuu immoo kan deemuu filatu si ta'e. Kan dursee akka natti dhaamu si ta'e. Maaf onnee koo cabsitaa? Maaf onnee koo akkas darartaa?